Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalattoota fi hordoftoota keenya jirra jirtu isin jecha warreen gartee jechuudha Oromoo taatanii gartee amantaa adda addaa qabdanillee salaamanni keenya jaalallee kan qoonni isaa burqeessin bira haa ga'u isin jecha har'aan tanagaa anaa fi kennaallee kunoo akkuma baanetti jirra wanni nuti baanee billee osoo isiniif muun ta'in isinillee ni beektan jeetii jaala anarraagaa akkuma gartee jechuudha Hadiir jechuudha golaartii Oromoo jechuudha mujirima itti bitee jechuudha mana keessatti yookaan bidirooma keessatti jechuudha harkaa fi miila hidheetumaa jiru isinillee agartanii golaartii Oromoo arraboota kunoo anaa jee kan itti raadatu agartanii jirtanii rabbiin gartee nasrullee diina harkaa rabbiin haa baasu isinillee du'aayiidhaan bira dhaabbadhaadha akka gahaa nutillee jechuudha naaf kannaallee baanee jechuudha eega deemne jechuudha bakka gartee Oromoon jirtu bakka hunda deemnee barbaadaa jirra har'aan tana kunoo obboleessa keenya tokkollee asumaanuu akkuma mana isaa dhunetti inni isa bira dhune akka isa bira dhune jechuudha bakka kanatti akka jechuudha namni itti nu qajeelchee namni akkana Hadiir jedhamu bakka kanaa jira jedhaniiti itti nu qajeelchanii yookaan dhufne jechuudha ol seennu Hadiir kan nuti gartee duraan barbaanne isinii miti maqaan isaallee kunoo Hadiiruma kanarraa egaa mee kennaaf salaamtaa gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota illee hundi keessanuu salaamanii biyya kan jaalala qabne irraa keessuun biraa ga'uu isin jechaadha. Egaa akkuma illeen isiniif humuuf isinii himaa jirutti eega baane takkaa manatti hin deebine inshaallah obboleeyyan kiyya isinillee du'aa nuuf godha akka ta'an manatti isin haa deebisuu nuun jaati har'aan tana gartee nasru barbaaduuf manarraa baanee osoo hin argin yoo kanatti amana galu taates manuma san keessaa waaqatii fuuluma jaartii isaa sanii fi ilmaan isaa saniifuu akkaataa itti deemnu hin qabnu obboleeyyan kiyya rakkina keessi irraa du'aa nuuf godhaadha humna har'aan tana obboleessa keenya tokko biratti argamna innillee maqaan isaa Hadiiri. Hadiir keenyaatillee salaamtaa gaafadhuuti achumaan maqaa keetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasumatti obboleeyyan keenya beektaa. Mucaa furii egaan ilma keessaa beekutee waan buleeyyoon fakkaata. Tutturee. Kanaafuu mucaa kanammoo namni gartee miidhaa fi gartee gochaan taa'ee dalagaa jirullee jiraate. Ni jira. Akkasumatti mucaan kun rabbiin inshaallah rabbiin nagaa rabbi haa baasu. Yaada kun akkasumatti barbaade isaatiif halkan guyyaa daraamaa jira waan ta'eef. Kanaaf rabbiin haa mul'isu akkasumatti nutillee wasinjinaa bitaa mirgaan isinjinaa dhaabbachuudhaaf akkanitti abdii muriinaadha akkasumatti dhugaadha maqaan kee jallamee ta'a Hadiiri Israa'el akkasumatti kan barbaadaa jiran beektaa akkasumatti egaa mucaan Nasruudhaa beektaa Nasruu jechaa jirtan. Egaa mana kee jallee akkasumatti barbaadaa jiran dhuftanii illee isin keessummachiise akkasumatti sababa maqaa Hadiir jedhamnee illee asitti nu qajeelchee maqaa Hadiir jedhamuuni nama dhufanii jirtan. Akkasumatti garuu beektaa kanallee osoo hin ta'in gagaa Hadiir kun beektaa waliif elaa beektaa. Hadiir maqaadha malee beekadhu haala nama tokko miti. Nama hundaatu baafata. Saniif gaa'ee obboleeyyan kiyya Hadiir isaa miti nutillee gaa'ee isa inni akka namni itti nu qajeelchinaan itti dhufne. Hagalatu nillee nu teessisee nu keessummeessee achiin qaamtis woomee irra jirru isinii ibsuudhaaf gatteenye kaameraallee kaayannee takkanaati obboleeyyan kee du'aa nuuf godha bakka jirtanirra har'aan tana nasruun haala hamaa keesseera viidiyoo irratti isinillee rakkaa jirtanii garuu bakka inni jiru hin beeku osoo hin beekee dilala hin lapha'u qaadiraa nuuf itti halkan guyyaa deemuu jirra bakka hin dhaqanii qabnu magaalaa kanarraa inshaallah rabbi haa baasu. Gantis waan goonullee tuma yoo deebines mana isa keessatti jaartiin isaatti siltuu yaada keessa jirti hatta ijoolleen isaatillee madrasaan waan barattus dhiiftee mana galtee halkan guyyaa abbaan keenya meettee haadha ultii bitee daratti inni kun du'ee akka inni argutti hin awwaalamne osoo lubbuun jiruuti ilma namaatiitu asabaa jira saniifuu isinis du'aa nuuf godhaadha akka malitti nutillee wallaahi garaan keenya gubachaadhaa jira. Osoo arginee Hadiir duraanillee an obboleessa kennaati obboleessa kiyya illee dhugaadha kun namni hundi nu beekutti obboleessa kiyya har'ammoo ulee akkana fuddattee natti ta'eeti warra biyyaatillee yookaan irratti bilbilee hime ni arrabsaa haadhaa fi abbaa keenya
anilleen qaalee kiyyenaaf hin godhu dadhabeetiin tana durallee akkaanan manattillee itti dhaqee isa kana gorsaa ture isinis quba qabdan qaalee kiyyettiteeti ammas waan akkanaarra jira har'as boruu sinaaf gatiira irraa nasruun haadhama biyyaa dasi miidhama isiin kijirtullee isinis immoo beetanii isaa isiisan cinaa dhaabbatee isii gargaaru jiru har'aan ta'inni waan kana raawwatee yoo gartee obboleessii namaa jechuudhaan nama na gargaaru jiru akka waan isa gargaaru jiruuti jaartiin tiyyee dumaashiisaati arras ilaa rakkoon biraa waan hojjan feetallee jiraattee inni waan kana ni godhe jee hin yaadu takkanaati du'aa nuuf godhaadha ani har'arraa garuu obbolummaan xiyyaa beekta isaatiillee hin jirtu osoo na kabajaa fi obbolummaa kan beeku taate tana dura akka ijoolleettiin gorsuu ture aboo taayiwwan kun gaariidhaa miti tanan durallee hanga isin nuniite naatu beekaa yaa'intu bu'aa hin qabdu har'aan tana akkaan ta'us akka malee ta'us gollee artiidhaa kan inni hidhee cafaqaadhaa jiru kunuu beelumatti hidhatee akkasitti azabaa jiru afaan hidhee harkaa hidhee miila hidhee maal godhaa jiru kuni yoo gartee isa harkatti waa ta'e biyyi dhiiruu biyya mootummaa qabdu hin bahu dhugatti deebine garuu isinis bu'aa nuuf godhaa isaa kana gartee viidiyoo kanallee laayikootanii isaa biratti isa biraallee akkanaaf keessanii uummata oromoo biraallee akkanaaf keessanii isin gaafadhaa obboleeyyan kiyya takkanaati gaafillee keenyaan galatoomii inshaallah atillee guyyaa meeqaarraan tana naa wajjin dhaabbattee olaartii barbaaduudhaaf har'aan tana kennaa rakkina keessiidhaa obboleessa kiyyattee na cinaa dhaabbachuudhaaf dhuftee kunoo ilaarraa na wajjin barbaadu jirtaa olii fi gaddeemtee rooba kana keessa gaadhigeen illee rooba rooba dachiin illee baadiyyaa keessa deemuu jirraa obboleeyyan kiyya akkasitti har'aan tana egaa kun osoo deemnuu as keenye barbaanee namallee mul'isu tagartee viidiyoo suuraa isin jettan dhiifama mootummaa kennaatii mootummaa na barbaadu inni fannoo kaanuu hin dadhabne bakka namni jirutti jalaa nafne har'a yoo inni miidhamillee dhiignisaa daballu har'a yoo inni miidhamillee dhiignisaa akkanatti nafne godhuu danda'u mootummaa saniifuu naaf illee deemneeti waliin idaaraa mootummaadhaa suuraa sanatti illee maxxansinee mootummatti illee kenninee jirra inshaallah rabbi isaanaa qabu du'aa nuuf godha zaalimni silaa'uu bakka seenuu qabu. Akkasumatti kannaa jala dhageessa. Ani dhugaadha maaliif namni tokko yoo miidhama keessa jiraate miidhamni isaa suni inni miidhame jechuun miidhame kanarraa immoo arras borus hanga gartee nasruun ijoollee isaa keessatti yookaan mana isaatti deebi'u inshaallah hanga gartee inni manatti deebi'u inshaallah wajjumaan gartee hangaan danda'u tanillee waliin deemnee barbaanna. Isa kana gartee rabbiin wallahi rabbiin haa mul'isu tana gartee illee yaadanii maaliif irra jaalaan garuu namni gartee barbaadu jiru osoo qofan ta'in anaafisii waliin jira malee namni biraallee kan deemaa barbaadutti jira hedduutu jira. Ambasaadaa tokko amma gartee amma akkaan namarraa dhagayetti namaatu himee fi maal maaliif jedhanii beekadhu hiriiri guyyaa inni silaa wal dusan inni himee san ni shakka beekte abulu jeellee hundi gochuu baadde ni shakka inshaallah isallee ni qoradha beeka saniifuu billee keenya wallaahi kaa galatoomii atis osuma alaaf qabeenya qabdu dalagaa ta'e biyya nama dargaggeessa kaan namoonni beekaa hojjetan malee hin bulanii nyaanni maallaqaa manni bultii maallaqaa si galee saniifuu atillee gaati san hundaa'uu dhiiftee obbolummaa durfattee na jala deemtee isa kana kunuu nama miidhame hundaa'uu gargaaruudhaaf beekadhu har tokkottillee ajiriidha. Inshaallah kalanii gatillee dubbadii latumaanuu sagantaaffachuun barbaada. Atillee kana kanatti galatamaa maaliif namni tokko kannaa kan jala dhageessa inni kuni golaartii yookaan nasruun hoggaa gartee haati manaa isaa sun akkasitti boochee jechuudha akkasitti jechuudha ijoolleen biyya kanatti jechuudha dasiillee akkasitti osoo inni gartee daawwitu jiru inni sun cingabee dhabame jettee hoggaa isiin akkasii boochuu garaana dadhabee wallaahi mana jechuudha dalagaati jetti deebi'uudhaafu jechuudha ni jibbee hanguma inni sun mul'atu deemneetuma gaafa rabbi nu garsiise jechuudha ni mul'ata barbaannee
Oromoo gartee ta'us gartee uummata adii Boochi dhiiraa alaalalaa jedhama. Kanarraa hundatti bal'inne qabne waa takka yoonii fi isa kana as ba'e yaada jiruuni jechuudha deemti jira inshaallah rabbii gartee irraan waa inni illee gartee deemaatii jira. Inshaallah naaf kennaallee du'aa nu godhaadhaa du'aa nu jajjabeessaa ni jenna arraan talagaa obboleessa keessatti argamne kanarraa gaa inshaallah hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti rabbiin isinaa gargaaruu yaa du'aa nu godhaa isin jenna Oromoo ta'e bakka jirtanii kanarraa assalaamu alaikum warahmatullahi